ishee waan gaafatu qeerraa sammuutti qabadhu. Ishee qofa waan gaafatu amma dhufte qofa godhaafi maaliif namichi kun ijoollee irraa bilbila fuudhee appii isaan irraa qaban hunda formaat godhee itti deebisaa siin jennaan akka arabdi lokeeshinii inni wanti hin jennee fedhe kunirree sababa ta'uu hin danda'u. Giiftuma ta'u immaamma dhumatoo adaadha dhumatoo viidiyoo baay'een jilbiifadhee si kadhadha. Dhugaan beeltu hin jiraa warqii dubbadhu. Maatii wal nu nyaachisin. Atirree obboleettii ta'e. Micoontuun irree obboleettii ta'e. Namicha kanaaf hin adalla'in. Dhugaa jirtu hin beekta. Dubbadhu warqiin sodaatin. Yoo biyya san keessa sodaatte Dubaay si fidan. Kuweet si geeffan. Jarman irree deemuu barbaadu si geeffan. Bas uummata kana mataa hin aduujin lapheen nu adoodde halkanii guyyaa. Haadha gadaamessa dhalaa arma hoosisaa dugda ba'aa laali. Ati haadha qabdaa. Maatitu biyyatti wal fixa warqii dubbadhu. Appilikeeshinii akka arabni lokeeshiniidhaan hin takattalleef irraa jalaa balleessan sababa hin taatu. Baanet argine waan ta'eef. Gaafilee koonaa deebisee haa tokko. Miyuuti irraa kaafadhu, miyuuti irraa kaafadhu, miyuuti irra jirta. Miyuuti irraa kaafadhu. Ani isa kana obboleetti gaafii akkanatti tokko waa'ee namichaa na gaafattanii hundi keessan iyyuu narraa dhaaba baqa. Maaliif ani namicha miti ana. Kanaafiyyuu namicha fuula seeratti dhiyeeffadhaatii namicha gaafatadha isa kana. Anaan nan gaafatina appilikeeshinii kan koomoo akkasumattidha kan inni na jalaa balleessee jechuudha yeroon mana madaametii ba'u. Ijoollee hunda jalaayyuu immoo akkasumatti balleessa. Dallaalaa biraa immoo gaafadha akkasitti balleessu moo akkasitti hin balleessan hin beeku isa kana waan beekuu qabu jechuudha. Gaafii isa kana. Kanaaf ani amma gaafii uummata kanaa hunda tokkoon deebisee waa'ee namicha kanaa keessa gadi galee kana san jedhee maali ani namicha moo akkamitti namni hundi waa'ee namichaa na gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu jechuudha ani qaama seeratti harka koonan kennan kan kanaan alaa immoo waan beeku isinitti meera isinii raabsedha kan kanaan alaa gaafii tokkoon keessanii hunda keessaniyyuu waa'ee namichaa natti haasa'e kan jettan waa'ee namichaan isinitti haasa'uu hin danda'u namicha qaama seeratti dhiyeeffadhaati gaafii gaafadha. Akkoomoo amma beeku isinitti meera Saa ture waan beeku isinii raabsedha waan dhageenyu isinitti meera jechuudha. Akkuma keessanii mana madaamii hojjedha malee mana ijaazaa taa'ee dallaalaa miti hin hojjechiisu jechuudha. Kanaaf waan beeku hin qabu. Oleessi giftii kiyya gaafii tanaati. Kamitti hojjeta? Maaliif kan baay'isee maaliif hojjetare? Kan baay'isee hojjetaa jira koode. Ani hin beeku kaawwa maalan beekaree irrattis dawwalee ilaallee hin argine sitti dawwalee ergasi. Namni biraa itti fufaanii xumuradhee jira galatooma. Gaariidha naamus. Waan gaafadhaadhaatis miira. Keessa seentee osoo hin ta'e waan beektu waan qofa nutti hime waa'ee namicha difeendii godhaa akkasitu namicharra namicha akkanan goone namicha akkas hin taane jira waan ta'eef si gaafataa jiranii yoo ati waa'ee namichaa dubbatu dhiifte namni waa'ee namichaa si gaafatu hin jiru garuu namicha akkanan goone heebilutti akkana godhee waan jettuu si gaafatanii. Okay gaafii ofiin boontuu wajjin wal qabatu si gaafadha. Atiin Idda gaafa sanaatti bilbila baay'isee iyyaallee jette. Atilees maaliif iyyaaliin silaa jiraachuu fi duushee illee adda baastee hin beektu eega ta'e maaf iyyaaliin amma ofiin boontuun amma kaleessaatti illee bilbilli sun hin dalagaa jettee jirti. Ati immoo baay'iseen silaa wajjin biyyaayyuu baate maatiidha hollaadha. Garaan akkamitti si dandeeti duufi jiraachuu ishee iyyuu amanteeti bilbila otoo bilbiliniif turte idda gaafa sanaatti. Cufameera bilbilli ishii gaafa sana ani yookaan ishii mana madaamitii baatu gorsina ni kenneef siim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira jechuudha. Akkuma kan koo yookaan ofii kiyyaa argeetti
Siim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenidha. Cufameedha nan beeka malee hin hojjetaadhaan hin beeku siim ishii. Iddasi garuu Kanaafuu irratti hin dawwallee. Alright, warri gaaffii qabdan gaafadhaadha. Akka poointiitti immoo warri qabachuu barbaaddan waan isheen deebisaa jirtu irratti akka poointiitti qabadha. Eenyu gaafatu fedha gaaffii? Uummanni rafee moo gaaffiin hin jiru moo yookiin hin maarre? Bakki gaaffiin dabale. Jirma dura jiruu fi amma jiru waan garaagaraa waan argineef keechan babarraa waan jiruu fi ammatti maalidha ammaan jechuun ni barbaadan. Warqii ta'ee baay'isee ta'e lachuu obboleen keenya dhiiga keenya nama keenya foon teenya yaa ta'uuti malee bakka itti nama muufachiisuuf nama dallansiisu maaltu jira namni sun ragaa ijoollee dawaa garaagaraa fayyadamee itti taphachuu waan baay'ee irratti hojjechuu hin godhu namni kun jettee dubbachuu sun baay'ee wanna ta'uu hin qabnee fi haasa'uu hin qabne jedhee yaada maaliif ijoollee hedduutu taatee akkanaa nurra gahee ebeluu irra gahee ragaa qabataa maaliif namicha kanarra buutee waan akkasii deebisuu hin qabdu waan ofii beektu qofa san booda immoo ijoollee ragaa namicha kanarratti waan dubbatan qaban akka nuutumsituun beeksisuu barbaada hunda durra garuu warqiinis baay'iseenis nuuf obboleen ta'uu kanumaan baraa jechuu barbaada waa'ee namicha garaagaraa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa walii sagaagalaa san booda ijoollee keenya hedduu kan achi buutee dhabamsiise kan dhiheenya afur dura ulfa firraa baasutti miidhamte sandaafaadhaa ka galte naannuma jalduurraa miidhaa guddaan kan irra gahe ijoollee hedduu haasaa jirti ijoolleen achi keessa jirti. Ishumti baay'iseen turuu bardee gadda mindaa ishii gaafannaan san booda mindaa keessa birrii naa ergettee gaafannaan hin ergu jedheen san booda viidiyoodha wanta addaa irratti hojjetu baase. Ijoollee bira jirtu isaa wal qabannaan gadi ba'anii taatee dhiigaa muraasa. Artist obboleessa keenya mee amma jettee dhiisa dubbuma dhugaa jirtu qabadhaa taa'ame amma intalli fuullee jirti miti akkana jettee danteen amma micoo si fuullee jirti sini galee amma as jirti kunoo sin bira jirti wanni gaafachuu barbaadan kana jammaraa kaasee haga dhumaa waan gaafachuu barbaadan gaafadha jettee miti kan barbaadu jettee ummatan borjaajessina jettee odoon ta'in yoo dhugumaa nama akkasii irratti wanni akkasii nama irra gahee jira narra gahee jira namtichi kun akkaana godhee jira anis kinoo miidhamtuudha jettee ol baatee dubbattu kan miidhamte sunoo jira sini galee amma garuu namni intalli nu dhuftuu intala barbaadaa turreemi gaafadha waan gaafachuu barbaadan jammara irraa ishii dhagahee ishiitu maatitti dawwalee maatiitu du'a himee duute reeffa ishii akkamitti wallaaltee kan duute ishii dhageesse reeffa ishii maaliif wallaaltee kana gaafadha jammaraa kaasati maaltaan ummata maa borjaajooftan waan gaafachuu barbaadan gaafadha irraa moo gaafiin qabdan intala nu fida jechaa turreemi wanna gaafachuu barbaadan gaafadhaa finoo asin bukkee teesseerti namni ijoolleen gaafii qabdan immoo gaafachuu dandeessan haala bareedaadhaan koomentii banaa uummanni ol galee gaafii haa gaafatu waan maatii keessas gaafii barbaadan haa gaafatan ani gaafiin ani ishirraa qabu tokkoo fi tokko duutee ishiitti dawwalamee himame duutee kasitti dawwalee hime namticha moo abbaa taaskichaati. Abbaa taaksitu natti hime malee namicha miti. Namichi makiinaan adagaan tiraafikaa uumamee micoon mana yaalaa galte naan jedhe namichi oodhu dawwalii gaafa dhodheetu silkii natti kenne silkii inni natti kenne irratti immoo dawwallaan jechuudha. Sa'aanii afaan arabiffaa sirriitti hin danda'u sagalee xiqqoo tokko qabnaaniif namichi deebisee sagalee saaran kanaan dura waasaap irraa si biraan geesse natti ergee jechuudha waraabee. Naan caalaa ni amma namicha wajjin innis keessa gadi bu'ee haasa'uutti afaan hin danda'u jechuudhaan ofii kiyyaayyuu biyya kana keessatti bada hojii afaan kan hojii yoo ta'e malee haasa'uudhaaf natti ulfaata. Iddoo reefi bakka jiru sitti himne hin beektu. Natti himne. Ana mafi maamuloom ana mujuut shorxaanaan jedhe namichi eessa jira jennaan inni. Ummata si wanni gaafattan jiru. Warri gaafachuu barbaadan mee warri gaafii barbaadan lakkoo tokko barreessu barbaadan. Intalli kennu isin hin jette egaa. Ani kanan beeka kanan beeku kana isin hin jetteetti. Wanni jettan jira. Mubaarak eessa deemte?
Amma dubbii kana goolabeen jira uummata keenya. Goolabaa isaan dheeressinaati. Obboleettiin keenya shittoon warqeeni of kenneera naan jetteetti. Anaanis naan jetteetti of kenneen jiretti. Gaaffiin asirratti ol gaafannu yoo irraa wal dhabsiisuu ta'e malee akkuma of kenneera jetti kanaan itti fufti yoo ta'e anis gaazexaa darbiyaa deemaan jira. Dubbiin kun dhumataa isii waan nu gargaartu qabdi akka namaatti. Dhageessanii akka namaatti waan nu gargaartu akka dhala Oromootti dhugumatti onnee keessa dubbataa jirti yoo ta'e. Onnee keessa nu gargaartu yoo ta'e waan nu gargaartu qabdi gatii ta'e dubbannee jirra la asirratti dubbachuu nu gargaartu. Kanaaf ragaa of jalaa dhabsiisuudha. Asumatti tu goolabnee wal biraa galchuudha. Wayyuu manis dhaqee guruppiitti galee jabeessa. Wanti si gaafattan jiru gaafadheera man dawaleen gaafadhe qaxxitaa siin dawalleen yeroo meeqa sii dawalee miti an qaxxitaa Ijiptota. Daawwatanii. Yoo wakkatti waan irraa fuutan qabdu kan biraa. Waan irraa Mubarak mabruki ingalchi bakka ko nambu mabruki ingalchi. Sitte ergaa jira. Moderatara kaasetta maaliif akka galchuu hin danda'u. Moderatara kaasetta. Yaa hin jiru galchuu hin danda'u nama maal akka ta'e. Galchuu yookiin neetworkii keetaa malee annu editara yoon fuudhe yoon kennedha. Yaa mabruk nama jedhamu galchi inni sirriitti gaaffii sirnaa gaafata. Anak magaaffii dheeressuun barbaanne adeemsa badaa jira. Dhageessanii adeemsa badaa jira. Bakka waan barbaadeef dhabeera. Waan barbaade gurbichaa fi isii wal biratti argachuudha. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti gurbichaa fi isii qaamaan isinii fidee dhufa. Utuu dhaabate akka yoo na dhageessu ta'e asumatti dhaabatee biifoolee obboleettii keenya amaanaadha akkuma sitti hime waan gochuu qabnu lafa irratti goona. Dhumate ajandaa kun asitti utuu goolabame dhiifama naa godhaati. Ragaa of jalaa balleessuun hin ta'u. Dhumate ajandaan godha waan isin godheettan hunda nan godhatteetti. Dhugumatti hin gooti yoo ta'e bakkan kaayee teessina eeddee bakkan teessina wajjin dhattee waan godhamuu qabu. Hunda wajjin hin gooti yoo ta'e dhubatee hin jedhama. Hojiirran jira meeqeerran soofaan ture mucaan inni kerootti lamoo inni maqaansaa isin akkamitti maal waan qabatamaa argitee too duute jette akka warratti himte faa maal nu gaafadhaa dhiiroo maal argattee waan fakkeenya biyya arabaatti namni du'e jennee kan maatitti bilbilee himnu mana yaalaa reef micoota naa jiru dhattee argitee jirta. Waajjira poolisii qaama seeraa reefu micoota naa kaasuu dandin. Amma hatni abbaa baasuudha Oromoo. Hakana abbaa baasuudha nama kuma kuma basa jira. Maatiin kun miskiina. Dhaggeeffadhaa maatiin kun miskiina. Namni bira jiru sun eenyunni? Maatiin tokko wanti isin gaafatame jiru kana booddee anas geggeessi obboleetti. Eenyu namni bira jiru sun? Natu geggeesse bakka. Geggeesse. Chatti bira namni jiru sun eenyunni? Dhageessanu. Hundinuu Ijoollee keenya bira mataa isaa malee hundinuu mataa isaa malee waan na jalaa balleessaa jirtu. Gaafii komantiitaati. Ayyee bakka tura. Bakki isin jirtu suni natu kaa'e. Sidii galee biifooleen quba qaba. Bakka ofii keenya barbaannu keenya jirra. Akka warra komantiitii fi nama komantii baay'isaa jira gaafii. Dhaggeeffadhaa. Yoo mucaan kun baate amma gaafa nu seera qabsiifannutti. Sidii galee amma gaafa seera qabsiifannee seeraan amma tarkaanfiin jiru maa inni beektu wacinaati. Tarkaanfii seera qofa. Tarkaanfii seeraa kana keessatti haqni abbaa baasu. Kanaan waaqee walitti waamne itti galle. Mucaan of kennuu ta'es nama kennuu ta'es qophiidha jetteetti. Wannan beeku kana qofaa. Of kennuudhaafis qophiidha nama kennuufis qophiidha jetteetti. Dhumateera asirratti na naasofsiisna. Dubbiin jalaa badu jira. Waan isin dirqama waa hunda beeku qabdus. Kanaaf gatu geggeesseeni galatoomaa ulfaadhaa waan dhageessaniittu bor waltaa jabna hundi keenya iyyuu sinii galee ani si malan qabaa biifoolee waan jettu yoo qabaatti kottu laali eenyu si bira jira isa jedhu immoo utuma dhiirri bira jiraate nan dinqoan maaliif mana siin hin beenne anatu erge mana siin hin beenne obboleessa waarniingi kennine fidi lakkoofsa siin fidda jennaan waliin taane fideenuu kenne miti natti kenne miti ani immoo namatti kenne jennaan namni dhaqee fuudhee
obbira kaa'ee jira. Sini gade kanaaf ofii siitii fedhii siitiin immoo dhufte cubbuuna jaadha. Erga nu obboleessa qabannee dubbiin jabaatee obboleessi dhufee asirratti mankaraaree iyyee amma kootuusiin amma kaateetuusiin mana sanaa badde obboleessa qabama maaliif sagaleen qabaan itti gaafatamummaa isiin fudhattaa jennaan isiin fudhu itti gaafatamummaa ko'an bakka mubaarak na kaa'een deemu jettee jennaan eeyyee jedhee Oromoo 3,000 irratti itti gaafatamummaa isii fudhateera. Isiin achi sochoonaan itti gaafatamaan obboleessa qabama. Akkasii waasii xaxnee lafa keenya jirra. Yoommoo itti caallee jenne cunqursinee dubbii rabbii namaan galu miti qulqulluudha sin jedhu maali sin jedhu seera jira seera bukkeetti immoo rabbi jira kan rabbi caala rabbiin kadhaafi amma dhugumatti yoo mucaa kanaa quuqamtanii as taa'aa jiraattani nama 5,000 taatanii taa'aa turtani iyyeen dadhabee guruppii sanatti dabalamaa jedhe mee guruppii sanatti dabalamtanii wal jabeessitanii birrii 100 akkaawuntii haadhaa irratti birrii biyya jirtanu 100 yoo gargaartanii haadha kana haqa mucaasii akkasiin barbaaddattu xabaqaa bitattee maal jetti wanni kun karaa dheeraa deemama xabaqaa nama barbaachisa hin qabdu harka qalleettidha yoo gargaarre yoo maal itti fakkaata guruppii isaatti galle liinkii kaayee warra jedhaartanu ayyee 25 19 65 duwwaa 89